Iranga did pesa, Uta pusa fetesa, Iran ule basena, Eka poso na sena, Nora, sena. Breaking news in kaba, bekan gulung marna. Akan seserrefat seserrefatan jira. Wana dabra, wana jaibat. Mal jirana mal tatan isin breaking news in kaba, mudama hara kamna har'a Oromiyaa keessatti mudama hara har'a kanammo kan nu qaqqabsiisee kabajamaa tiimii lammaa durii bilxiginnaa har'aa waliin rukutaa to'ataa diyaaspooraa kan ta'an isaan kanadha. Maqaa isaanii beektu achumatti obbira kaa'adha maqaa isaanii. Kamiifiyyuu breaking news qabnaa mudama guddaa tokkotu ture har'aa. Mudamni kun maal target godhate? Xiyyeeffannoon mudama har'aa kun eenyuun target godhate? Waa'een mudama kanaa maayini? Caalaa Daggafaa wajjini. Egaa torma irratti na eegaa. Torma irratti na eegaa. Sababni jijjiirama. Naftinyaaf. Maal taatee nama na nama Sidaa. Karaa baramee. Daggafaa koo walitti deebina qaxalee koo nan beeka cimtuu nana jaba Caalaa Daggafaa walitti deebina sirbi keen quufamu animmoo beenxeedha kana Caalaa sirba dhaggeeffachuu hin danda'u amma gara warra dhaggeeffattoota koo fi daawwattoota koo akkaatiin bohaarsituuf ture Caalaa keenya breaking news hin qabaa kacarraa ta'ee obbo Addisuu Araggaa Qixawtu breaking news wayii maxxanseennaan taajabbinis dhimmicha iyyaafachuudhaaf obbuma Addisuu fa'iif inboxii godhee wanti kun dhugumaa obbo Addisuu mudamni har'aa isinii laattan kun dhimma kana ilaalchisee dheetan gaafan gaafadhu maalan waan soban barreessaa waan jaarmiyaan keenya waan dhaabbanni bilxiginnaa gadi buusee ol baasee dalga kaachisee irra kaachisee fidee yeroo baay'ee karaa koo fi karaa obbo Taayyee danda'a argattuu naan jedhe. Akkas taanaan bayeessa gaa'e maaliif ajandaa kanatti qophii nan barbaachisu taargeetiin isaa yoo xinnaatti taajabbiin kan inni qabu lama. Taargeetiin lama waan mudamni kun ta'eefani bu'aa dhagge daawwattoota koo irratti godhaa. Hundarra caalaa mee durseetan kabaja keessaniif jecha obbo Addisuu waanuma isin achirratti jettan akkuma inni jirutti isinii dubbisuu warra dubbisuudhaaf yeroo hin qabne kanaaf isinillee barreessaniitu garuu dubbisuu moota wayi tole. Mudama gaazexeessaa Jafaar Alii itti aanaa daayirektera olaanaa OBN fi qindeessaa damee OBN Horn of Africa ta'ee akka hoogganu muudamee jira. Irra deebi'u. Dubbisuun kun yoo xinnoo rakkis ta'e irra deebi'u. Obbo Addisuu Araggaa fa'itu gadhiise breaking news kana ganama kana gaazexeessaa Jafaar Alii itti aanaa daayirektera olaanaa OBN fi qindeessaa damee OBN Horn of Africa ta'ee akka hoogganu muudamee jira jedha. Horn of Africa ay bilxiginnaa yoo ingiliffa keessa makte malee mi'aawu fakkaata jechuun nama barate ta'uudhaa fi nama xiqqoo jira miti natti fakkaata akka araadummaa ta'ee beeku. Horn of Africa afaan Oromoo qaba natti fakkaata qaba Horn of Africa ijoollee wannoo yeroo tokko yoo afaan Amaaraatti yoo afaan Ingiliziitti magne bilxiginnaa baratte akkaataa itti bartu bilxiginnaa xiqqoo qalama baratte Horn of Africa ta'ee muudamee jira. Inni rakkoon qabu Jafaar Aliin Horn of Africa utuu hin taane Horn of America jira yoo ta'eyyuu Horn of Americaatti iyyuu muudaa. Sabiinsa warri Amerikaa jaboodha waan ta'eef hin siiniin jechuu maal jedhe. Bilxiginnaan amma sanatti humna qabaanna muudaa.
Dubbiin garuu dubbii muudamaa miti. Diaspora muuduu keessan maaloo keessan miti jijjiirama jedhee Caalaa Daggafaa jijjiirama. Egaa diaspora nama muuddu ittuma duutanii diaspora kana muuddu isin warri obbo Addisuu Araggaa muudama kana diaspora kana duutanii muuddu. Kan namatti tolu muudamni keessan immoo baay'ee sin turu immoo cuunfitanii tokko lama itti gargaaramtanii booda goota amma OBN kanarraa nama bishaata namichi inni kunillee gurbaan isaa Arabaa fakkaatu kunillee kunis hin jiru maal isin jechuun barbaade beektaa sammuunis hin jiru garaanis hin jiru onneenis hin jiru jechuun maafan siin jedhe kunillee homaayyuu miti namichuma gurbaadhuma eenyunni Mahammed Adamoo gaazexeessaa xiqqoo barate. Journalismii sana ogummaa sana xiqqoo kan barate iyyuu ji'a tokko ji'a lama qofa hojjechiistanii obbo Addisu. Na yaadachiisu obbo Addisu. Ji'a meeqa ture kan isin hojjechiistan? Maaliif hin jaallattan kan nama xiqqoo yaaddu akkamittiin dhaabbata kana keessa kaa'uu dandeessu hin dandeessan kaartoonii qodaa kotaashaa ishee waan itti naqan gootee achi baafatu ishee akkasii guurtu dhaabbata keessan keessa. Why you do this? Anis itti amma afaan Ingiliziituun si amadhu. Naaf kolchiru gaafa Addisuu kiyya. Afaan yoo xinnate afaan sadan tokko qulqulleessee naasaa garuu ishee itti makan kana natti hin toltu. Jechuun yoon Oromootti dubbadda ta'e Oromoo faranjii ishee akkas dallaa keessa wajjin oolu ta'e immoo afaan Ingilizii qulqulluu hin taasaa malee ani walii dhawu ishee kana hin jaalladhu jechuun akka bilxiginnaa qaroomtee waliin makee itti baay'een jeeqamu gaafa koomediidhaaf garuu afaan jaraa wal keessa makee narran ilaaltan namoota warra kaan warra koovidiin xiqqoo dipirees godhe kan ittiin kolfisiisaa afaan fidadha malee Horn of Africa muudamee jira hin jedhu akka kana yeroo utuun iddoo kee jiraadhee waan kana oduu cabsaa kana breaking news kana gadhiisee afaan Oromoo qulqulluudhaan fannoo jira hin argita gaafa Oromiyaan bilisoomte akkanitti barreessu. Hin jechuudha waan jedhee egaan namicha kana muudaniin siin jedhe namicha kana waa'ee Obbo Jaafarii hanoo gaafa ati feesbuukiidhaan mataan miila isaa keessumattuu keessaa gaafa ati asmunaagdee achmunaagdee gurbaa tokko taargeet goote dhugaa waliin sanaan galle garuu naa gaafa ati gurbaa kana taargeet goote jechuun warri bilxiginnaa gaggaashaan amma gurbattiin kun dadhabsiisteetti itti fakkaata warri bilxiginnaa akka warri bilxiginnaa barbaaddutti ta'uufi diddeetti natti fakkaata gurbaan kunii kanarraa kan ka'e gurbaaruma kana dadhabsiisuudhaaf Jaafar Aliis muudama gurbaaruma kana dadhabsiisuudhaaf hangaasaa kutaa 8 baranneefis maaraqni dooktireetii laatameetu miidiyaan miidiyaan itti kennameetu waajjira kennamee fi manni kennamee fi achi keessa dhaabatee waan hojjetu. Kan gurbattii kana dadhabsiisuudhaaf. Maal gurbattii kana anu nangaa? Anu gaa? Anu sheeppi gochuudhaaf anu irra hin jirooti. Maaltu daboo isin kadhachiisuu isin geessa? Jechuun ani akkatti qeequ qaba. Inni ani qeequ kana hin qara gurbattii ana hin qara. Beekatti fayyadamaa turte itti sirrataa jirti. Hamma ta'e bibishaataa jirti. Hamma ta'e karaan barbaadu sanarra kaleessa xiinxala isheen wannoo irratti OBN irratti dajanee guutamaa kennitu ilaaleeni. Jawaar waggaa furduraan itti fakkaatte. Jechuun yeroo reefoo himminni gadi dhaabate sabboona taate gadi baate akka Lammaa Magarsaa. Yeroo sana baay'een kitaaba koo dubbistaniitti yoo ta'e kitaaba koo giimii keessatti qaroo dargaggeessaa akka ifa aduu bobaatee kaate biyya Ameerikaa keessaadhaan biyyan jiraa kitaaba koo irratti seenaa ishee qindeesseera fuula sadan arfan tokko seenaa gurbaa kana jechuun jajeen jechaa. Maaliif yeroo sanaa waan Oromoof Oromiyaan barbaaddu irratti xiyyeeffatteetu kaate oraateriidha dubbii dandeessi waan ta'eef yeroo OMN warri Salamoon fa'aa warri
Hamzaan fa Profeesar Hamzaan fa wannoon kun boordiin kun walitti dhufanii abdii fiixee fa'aa kun hundeessan kana gurbaan oraatariidha waan taateef yes now biyya alaatti dargaggoo tokko qabnaa isheen achi miidiyaan wannoo ittiin ummoo as ijoollee ijaarrennee abdii guddaan irraa qaba ture baay'ee walii barreessina wannoo jennas turre yeroon jalqaba biyya kana ga'es lammaffaa irratti namni naa bilbile gurbatti kanadha jechuun oolmaa na biraa qabdi jechuu kooti oolmaa. Shaayii naan binne garuu buna mallaqqee lama naan binne garuu maallaqa funaantu kana keessaa Starbucksiidha maallaqa intinii tokkollee naan binne garuu kanan agarratti gadi reebaa tureef maaliif akka isheen akka sakaleessa xiinxaltu sanaa dajanee guutamaa wajjin xiinxaltu sanaa intiniyyuu haaraa kaasuu nu barbaachisan malee hundi jiru ettee biltiginnaatti galagalte. Egaa hin amanu gurbaa hin amanu waan baay'isoo jechuun yeroo isheen itti galagaltu kanas yaa ta'u edeen man fudha malee borganama galagalti waan ta'eefi amma gaafa galma geenyutti gurbatti amanuu hin amanu fuulee hin amanu ani nama ija lamaa ilaalu tuun taane nama ija afuriin ilaaluudha waan ta'eef akka kanatti ilaalu. Garuu isa isin warri biltiginnaa durumatti ijaaruudhaaf jettanii kunuunsa akka sa'a hameessa arabaa fakkaatu kana fuutanii Director itti aanaa olaanaa OBN Horn of Africa mine Horn of Africa maa itti beeka Oromoon gaanfa Afrikaa jechuun barbaade obbooddisu gootanii muddan maaliif muddan Facebook irratti gadi ba'ee Jawaariin isinii abaaraa ture maal gochaa ture iddoo kennitaniittuu fi iddoo garaa keessanii isinii ga'ee akanaaf isin immoo aangorra turuudhaaf immoo kotaashaa akkasii kana aangootti mummuudutu isin irra jiraata warra akka hangaasaa warra akka qebeexershoo warra akka diyaaspooraa maalii jarana muddoo taatanii ijoollee warra haali joornaalistii yoo ta'e barattootumti keenya maastersiifaa kan qaban jiru digirii kan qaban yoo barbaadan PhD biyya jiraati ijoollee kaleessa wareegaman kuni koltaashaaf yeroo diyaaspooraa kana muuduudhaaf wareegamee jijjiirama ergettanii. Dhugaa caalaa daggafa xiqqoo nan aaree meef sirba kee xinnootti na wannaa. Gapita gini sinyata gafa doroba amasene Caalaa koo galatoomi. Dhugaa jechuun xiqqoo nama yaachisaa isinis akkatti yaaddaniifan yeroo isin kenna. Biltiginnaa ammaa kana gooti. Namoota akkasii muuduudhaan muudama isaanii isa ji'a tokko hin guunne ji'a sadii hin guunne kana jedhanii kaleessa mee jaragu kaleessa gurbaan kun tokko jibba uumaan qabu. Maaliif yeroo tokko waa'ee gooticha Oromoo Jaarraa Abbaa Gadaa waan dudubbataa turee fi kana duraa Jaarraa Abbaa Gadaa gootota Oromoo keessaa hedduun jaalladha. Jaarraa Abbaa Gadaa. Viidiyoo xinnoo sana waa'ee Oromoo fi Oromiyaa inni dubbate sana irra deddeebi'een dhaggeeffadha yeroo yerootti. Sun daqiiqaa 2-3 hin caalle. Yeroo baay'ee namoonni gatii hin qabne namoota bebbeekamoo maqaa dhaatanii waan sitti ba'aniif si gowwoomsu. Kanaaf amma kun obboleessuma isaa kaleessa eeyooti mee suuraa tokko kan isaanii Isqeel ta'anii Profeesar Isqeel ta'anii Jawaar ta'anii isa ta'anii waa biyyuma Noorz Ameerikaa kana iyyuu dhufanii waan ta'e Jawaar kun tikkeettii kukkutee fi gurbaan hojiin jaallattu kuni waanuma namni
suuricha naaf himee kana suuraa kana barbaadaa ture. Har'a obboleessa kee kanarratti ijaaramuudhaaf jettee muudama obbo Addisuu Araggaa muudama bilxiginnaa fudhattee kan baate gurbaananaati. Maal biddeenichi yoo sitti hafe namana biyya alaati dhugaa konsiin jira biyya alaati biddeen nyaachuun uumaa badaa cimaa miti. Naayinni namni hin barannees namni kutaa tokko hin gallees faranjiin qixa sammuu keetiin hojii qabdi. Hojiin biyya faranjiitti kabajaadha. Mana qulqulleessuu dandeessa. Makiinaa miicuu dandeessa. Saree harkisuu dandeessa bakkee keessa. Faranjiin hojii qabdi. Hojii baay'ee qabdi. Hojii nugitu. Hojii sammuun keenya danda'u hunduma keenyaaf hojii qabdi jechuun kan biddeenii jechaadha. Biddeen hin dhabdu. Amma deebitee gurbaadhuma kana gurbaa kaleessa wajjiniin hojjettan. Gurbaa kaleessa wajjiniin hojjettan maal fakkaatu wal birattuu imeela. Qoisiniin kaashi tole ilaalaa. Ilaalaa waan fakkaatu. Dhugaa. Gurbaa kanaa. Dhugaa. Ama namni caalaa qeequ jira gurbatti kan. Bilxiginnaan bileena tokkonii mataa kee irratti ijaara beekan gulumarna kottu jawaarii nu dadhabsiisii simuun naaf tuufeen jette tiriliyeena tokko mataa irratti ijaaradhe dhaqe kana hin gurban. Maaliif? Ani kan hin barbaadu gurbattiin akka isheen hojjettu kan hin barbaadu qaramtee baatee akka isheen rakkoo Oromiyaa naaf furtu barbaada malee akka isheen baddee barbadooftee cabdee kinooftee duutu hin barbaadu. Kanaaf maallaqaan hin bitamu. Never. Dhugaa. Biyya faranjii kana keessatti achi lafa soqee maal godhee waan isheen jette hojjedhee nyaadha hoo barbaachisan anillee nama barateedha waan barbaade hojjedhee hojii jechuu danda'a biyya faranjiitti iddoon qabaa malee hin godhu. Ati immoo obbo Jafaar Alii gurbattii immoo kanaaf si muudani. Maaliifi bakka tokko gara ummata keenya bahaa sana dadhabsiiftaaf qabdaaf gara Baalee Harargee Arsii kana propagaandaa kee oofteetu gurbaa kana gatii dhabsiifta jechaadha. Kanaaf si muudde gaa bilxiginnaa. Kanaaf si muudde gaa obbo Addisuu Araggaa. Kanaaf si muudan egaa warra akka taa'ee danda'afa. Kanaafidha itti aanaa maxiqiriyyoo fi hoogganaa Horn of Africa OBN. OBN Horn of Africa. Horn of Africa Baraziyaadha. Miidiyaa maqaa keenya qabu balaaleffachuuf utuu hin taane maqaa keenya qaba waan ta'eef Oromoo. Oromiyaa. Isaan miti. Hojii keessan tumee obbo Addisuu Araggaa. Son dhugaa waaqayyooti hojii keessan tumee obbo Addisuu Araggaa. Hojii sareeti hojii kashalabbii. Dandeettiidhaaf yoo taate bilbilteen gaafattu gaazexeessitoota laangweejiidhaan leenjifnee yuunivarsiitii irraa gadi oomishne meeqatu 3839 baattee baadiyyaa keessa jooraa jirti sababii Oromoo taate. Maal natti himtu siin kenna silkii ijoollee. Daayirekteera ta'uu kan danda'an. Miidiyaa sana fuudhanii Horn of Africa sa'aatii afaaniin xibaartu sana gochuu kan danda'an ijoollee jinesi barumsa qabdu siin ergaa siin kennaati maqaa isaanii amma maaliif barbaachise amma kun obbo Addisuu. Jawaariin akka abaaruufi dhaala akka godhuufi uummata kana akka burjaajessuuf kana gooti maaliif akkas gootu warri bilxiginnaa. Dhugaa maaltu sin rakkisee maaliif dadhabdu maaliif waan akkasii hojjettu maaliif uummata Oromoo kabajamaa miliyoona 50-60 burjaajessutu isin. Diasporaan mayyumaa muuddaa maaliif nama biyya alaatii firfaarii keessa lafa abbaa isaatii suufuudhaaf dhufee balbala keessan dhaabatu maaliif muudda obbo Addisuu Araggaa. Ijoolleen itti kaleessa dhiigdee ijoolleen itti kaleessa rasaasa obaafamaa turte yoo jirti namoonni achirraa hafannoo ijoolleen abiddi itti roobaa ture yoo jiru jijjiirama jettani jijjiirama kan immoo saantoo fidee qalamee cicciteetoo fide isaan irraa kan hafan immoo ijoolleen baratanoo jiru ijoollee sana achi keessanii hoogganii maal yoo jettan
maaliif diiyaaspooraa forofoqaa wannoon biyya alaa kana afuufee wannoo jedhe kana daayirektera goota sammuudhaan madaalte moo biyya keessanitti furdinaanidha madaalama dhalli namaa dandeettiin dhala namaa bokokinaan madaalama moo hojiidhaan madaalama moo obbo Addisuu Araggaa moo waa dhuganii akka kee kana bokokuudhaan madaalama moo Oromoodhaaf hojjechuun maaliin madaalama safartuun isaa maal muudama sinarra kennitan kanatu na ajaa'ibeefan malee nama laa yeroo waa tokko dubbannu inaaffaadhaa maal horettu miti. Norwegaa daawwattoota keenyaa ammas xiinxalli kun akkuma itti fufetti jira. Egaa miidiyaa ODM'dha. Erga gidduu kanaati guyyaa gootota Oromoo ilaalchisee kabaja adda addaa guyyaa 2-3 kana kaffaltii tokko malee qilleensarra isinii oolchaa tureera. Yaada natti mul'ates, yaada namootaas, yaada qabsaa'otaas qilleensarra oolchaa tureera. Har'a immoo obbo Addisuu Araggaa fa'itu nama tokko muudne itti aanaa daayirektera OBN goonee muudne dabalataanis Horn of Africa goonee muudneerra. Kanaaf nu dhagaanu jennaanani ani immoo waan natti dhagaamanii gadi ba'ee dubbachuudhaaf dirqamee kana qofa miti gaa kaayyoon isaa inni guddaan maali kan jedhu beekuun kaayyoo lama jedheera tokko dhugaatti nee ka'een waa gadi baasa. Marcumni kun namanni kennan qophaa'ee fi ture tokkoon gadi baasa na amantuu fudhattu. Jechuun marcumni kun abbaa barbaada ture quban qaban ture abbaa marcuma Jafar Ali itti argate kana abbaa qaba ture namichi ani wanti kun qophaa'eef bifaan namicha kana gadi akka namicha kanaa furdaa miti dandeettiidhaan garuu hin caalti namittiin. Nama sana sosobaa turanii akka hin taanettis gara hojiitti fidaa turanii achii booda suuta jedhanii muudama kana akka itti aanaa daayirektera OBN fi maaloo Horn Afrikaa kana namni muudamuuf tureera. Nama sana jala bu'een namitti nama silkii ishee hin qabu. Silkii ishee kan durii amma hojjetu bilbila ishee argee hin beeku. Garuu namitti yeroo baay'ee ani qeeqaas hin ture. Qaxalee akka isheen taates dhugaa ba'an ture. Kan hin qeequuf maaliif miidiyaa mataa isheeti, showuu mataa isheeti, powerful kan ta'e asiin baatuudha. Kan hin qeeqaa ture. Dandeettii ishee waa tokko tokko irratti waan isheen ogummaa gaazexeessummaa kana irratti nan amanaan hin ture jechuun namni Oromoota jiran keessaa amma tokko leellisuudha waan taateef. Eeyyuudha namichi. Eeyyuudha. Namitti muudama bakka namichicha saarootti maan sa'aarabaa kana gahu kana fudhachuudhaaf turte tokko dhaabbanni OBN jala bu'ee sossobaa kadhataa maal gochaa kan ture mentor gochaa coach gochaa kan ture booda keessa abbattiin qorriteen jettee namni gurbatti amma ta'es immoo waan haqa wayii jirti waa. Durumaa fincaanni gara naannoo isheen dhalattee namni xiiqii booree waan jedhamu tokko qabdi jechuun dafanii ani nyaatatti fiiganii ijoolleen. Maqaan ishee maal yoo suuraa isheetti argite jedhama. Suuraa isheen akka barbaaddattu haa kolfitu haa gadditu suuraa tokko as naa ergaa suuraan gurbatti bakka namicha kanaa muudamuudhaaf kan OBN kaadhimmate tokko tureera namitti kana suuraa ishee barbaadama ergaa iskiriinidhaan warreen ilaalaa jirtan kun. Suuraa ishee kamuma ta'u. Suuraa garee hin jedhin tokkumaas erga iskiriinii koo kanarratti. Naa ergi please. Ishee kana. Rakkoon qabu rakkoo. Natti agaddu. No. Waaqayyo sii jira. Jechuun koo. Iddoo namicha kanaa gurbattii kana dhaqanii wannoo ta'aa turte jechuun
coach goote biltiginnaan baay'ee tokko irratti hojjechaa turte gurbaa kana wannoo jechuudhaaf. Dhugaa OBN abdii fiixee wajjiniin hojjechuuf yennaa gara OBN International kan jedhu tokko OBN International beektu asitti amma gurbaa tokko qofaatu keessatti hafee lakkaa'aa jira. Isa guyyaa biraatti deebinaa itti fidanii akka inni jala fiigee namoota isaan jibban abaaree ganamaaf galgala Jawaarii fi namoota biraa irratti akka inni duuluuf yaadanii sana kalkuleet godhaniitu abdii fiixee madda baay'ee qabdii Jawaar Mohaammed jala turtee gurbattiin qaruuxeedha gamnaa kanaaf hillim gootee Jawaar Mohaammed nu owwaalti jedhanii hamma barbaaddeedhani kan jira. Biltiginnaa bira rakkoon jiru as diiyaaspooraadha. Minda akkamii kaffalaa jiru kan faranjiin hin kaffalle nama isaan kaffalaa fi jiran anuu iskiriin irratti fudhee dhufaa. Isaasin amma kana booda lola taajjabbii fi ODM'if dhiisa anasinii jira. Dhugaa yaada qofaan na gargaara. Daabboo faranjiin hunaa laatti. Takka dhugaa anumatu gadi baasa gana waan baay'ee. Egaan Jawaar irratti akka duuluuf namoota biltiginnaan jibbitu irratti iskiriinii irratti fudhatee akka inni gadi duuluuf abdii fiixee gurbattii huqqattuu kanaa mentor coach gochaa ture. Dhugaa isaan sitti maan dhugaa waaqayyoon dubbadha malee hin sobban. Dhugaa maaliif? Dhugaa dheedheen bahe waan ta'eefi waa'ee dhugaa Oromoo irratti dhaloota qaruufani waan ta'eef waan itti si wannoo jedhu yookaan eenyu ishee jalas kana hin fiigu miti. Eenyu ishee nama kopha galees eenyu ishee beekanitti nama akka dubbatutti namni baay'een jaallattu nama. Garuu akka isaan yaadan hin taaneef gurbattiin zigalee abdiin egaa waan ittiin uumamne hojjechuu waan hin dandeenyee fi gaafa OBN gubbaa dhufu waa'ee mana hidhaa Maayikelaawii mana hidhaa warra Naazii Auschwitz jedhamu waliin wal bira qabee hammeenya sirnichaa uummatatti ibse gaafa OBN Internationalitti wannootu gurbattiin kaleessa maal keessatti barteetti beektaa soona miidiyaa keessatti gamaa gamana dubbii xiinxaltee fiddee qo'aa gooti abdii fiixee barreessituu cimtuudhaan. Dubbii qindeeffachuu toora galfachuu hin dandeessi. Miidiyaa kanarratti ishee jajuu hin utuu hin taane ilaalaan ture kitaaba isheen barreessites dubbiseera kitaaba ishee irrattis assaayimentii hojjechiiseera waan baay'ee godheen beeka. Toora galfatti dubbii waa'ee hidhaa Maayikelaawii gaafa ibsite dhaqaati yuutuubii keessa ilaala. OBN International irratti hojjette mana hidhaa warra Naazii wajjiniin wal fakkeessiteetu waan bareedaa tokko hojjette. Gurbaan kun OBN International keessa teessee akkamitti waan akkasii hojjetti enne hundumtuu lafa jiru afaan qabannee teenye. Ennaani sheenochi keessa sin turre kaalchoo biltiginnaatu dha'ee mucaa darbate haa ta'u hamma ammaatti taajjabbiin qorataa jira. Sana ibsitee sabboontota dhiyeessuu jalqabde asii dooktara baluu jette sabboontota warra qabsoo keessa jiran dhiyeessuu jalqabde OBN irratti. Abdiin akka isaan yaadan hin taanee fi booda iyyuu abdiin hojii isaanii bartee ofuma isheetiin dhiiste keessaa baate. Hojicha keessaa. Dhugaa. Jarri kun egaa kan isaan baranii hameedha. Hamachuu. Nama isaan dura dhaabatte immoo rukutuu. Meeshaa isaanii taataanaan kun warra akka hangaasaaf akkana waan kotota lafaa fuudhanii ittiin reebu. Yommuu jijjiiramuuf yoomuu hin jijjiiramtu biltiginnaan baay'isa. Hangaasaa Ibraahim amma Wallaggaa Nabaaraa jiraatee dhaqee isaan biratti doottora ta'e. Eengad naman halaala irratti Abtaamuu Lamuu viidiyoo tokko nu qindeessee ture. Waa'ee. Taayee fi wannoo kanarratti halaala irra taa'ee naman dubbii keessanii akka malee jaalladhu obbo Taayee danda'a. Obbo Hangaasaa. Kunoo har'a amma Jaafar Alii Jawaariin waan abaaraa ba'eef aangoo amma inni ga'u laali Horn of Africa Director OBN beela'u fudhatanii itti laatan. Ija kanaatiin gaafa ilaalu otoo
Dhugaa maaliifan kolfa beektaa jechuun tarii ija kanaatiin gaafan ilaalu inni akka beekan gulummaa kuni inni akka beekoo kun eessatti qacara malaata tolu jiru. Dhugaa mee beekoodhaaf iddoo kennaame. Beeko amma namoonni akkasii kun erga akka itti qacaramu ta'e utuu beekoon biltiginnaa laatu tole gooftolii godhee gara biyyaa gala ta'e iddoo akkamii naa kennu laata erga warra akka Dooktar Angaasaa erga warra akka Jaabaralii kun bakka Hoorn Afrikaa ta'anii beekan gulummaa motoruuf eessa kennituuf dhugaa jechuun iddoo manaa kennaa of jajuun miti dhugaa iddoo manaatu iddoo mana gitu sadarkaa barnootaa koos keessa gashaa muuxannoo yuunivarsiitii saayintistoota kanaas keessa naa gashaa erga nufi wanti dubbisuuf bishaadheef barachaa jirus keessa gashaati. Waajjira muummichaa naa kennitu muummicha ministeeraa immoo eessannaa ta'amee dhugaa jechuun gidduudhumatti isinitti himachuufan jechuun yoon fedha qabaadhee dhufee jechuudha. Bilisummaa Oromiyaa dura waan dhufee fi eessa iddoon sin naa qopheessitan obbo Addisu. Eessa naa keessatti sinin gaddisiisu Oromoo. Waan biyya sana keessatti ta'aa jiru poolitikaan keenya siyaasni biyya keenya gara inni itti adeemaa jiru akka itti namni taphatu sin gaddisiisaa jira. Muudama. Biraanuu Leenjisoo hundee dhugaasaa Garasuu Tufaa maaliyyuu meeqa isaan namni muudameen Leencoo Baatii muudam yoo abaa'oo abaarte muudamta yoo aktivistii abaarte muudamta yoo maali biltiginna maali isinii dhugaa maali isinii isa dhugaatii maal ta'an lafeen gootota maal isiniin jiraa. Oromiyaan bar kan isheen dhuftee fi jarri kun kan isheen wareegamtee ilmaan kana qaqaaleewwan gootota keenyaa kan dhabneef maaliif akkasin akkas godhatan kanaaf akkas dhabnee gootota keenya. Guyyaa goototaa kabajataa turre waan ta'eef kanas yaadachiisa gidduutti fide. Maaliif waan fokkisaa akkasii kana maaliif hojjettu? Maal taatan? Wanti xinnoo akkasii maa hojjettu? Maaliif waan akkasii hojjettu? Obbo Abiy Ahmed beektaay waan kana as baay'ee Dooktar Abiy siin jedhanii dhugaa akkatti danda'e Dooktar hin jedhu garuu mee as baay'ee dhugaa siriyees siin gaafadha. Viidiyoon kun dhalootaaf darba waan ta'eef dhalootatti darba waan ta'eef galata waaqa ta'u akka kanaan duraan na jalaa jijjiin gootanii riippoorti gootanii dhabamsiisuun hin jiru. Viidiyoo tiriliyeena tokko kallattumaan bilutooziidhaan yeroo dubbadhu kanatti kan gashu. Teknooloojii wannoo jechuun miti kun tiriliyoona viidiyoo baachuu danda'a. Yeroo ammaa asii dubbadhu asitti immoo bilutooziidhaan gashaan jira. Teknooloojii kositti baannachuuf utuu hin taane balleessuu hin dandeessan kana booda waan an hojjetu dhalootatti dabarsa waa'ee keessa. Galata isaa lafa handhuura teknooloojiin taa'aa jira waan ta'eef kilaaawudiirras nan kaa'a. Waan lafarraa qofarran kaa'a asitti hin fakkaatiin kilaaawudiirran kaa'a. Hin kaa'ama. Mana barumsaan naa kenne jiibii hedduu. Hamma meeqatuun kana booda guyyaatti viidiyoo 20 hojjedhe iyyuu kan naa baatu qaba. Yuutuubiirra, Feesbuukirra qofarra jira sitti fakkaatii waan hojjetu. Anumatu isin irratti dhalate bara kana waaqayyoo isinuma irratti na kaase. Obbo Abiy Ahmed dhugaa kottu siinis waan tokko si gaafadha. Kottu. Ammati waan ta'aa jiru kana beektaa quba qabdaa? Waan addisuma raggaafaa kun gochaa jiranii waan OBN kan moo fedhuma keeti? Moo waan akka kashalabbummaa akkasii kana hin barbaaddaatis kashalabbii waan turte? Maaliif barbaachise Abiy Ahmed rokrokoota diyaaspooraa akkasii kana muuduun? Ijoolleen guutanii ijoolleen dhagaan bishaatonni biyya keessa guutanii maaliif immoo maaliif Abiy
Siinan jedham maaliif barbaachise waan akkasii gochuun? Maaliif ijoolleedhaan maaliif taphattu Oromiyaadhaan? Maaliif Oromiyaa abbaan qabne maal jalaa gootu? Miidiyaan bar powerful, miidiyaan qabeenya uummataati. Miidiyaan bar taaksii uummata keenyaati bar. Dafqa uummata keenyaati bar. Namni lafa soqee gibira lafaa kaffaleetu isinitti ergaa gibira sana fuutanii OBN gootanii as baatanii maaliif diaasporaa quuftu irratti munaaksistu? Maaliif akkas gootu? Maaliif waan professional ta'e? Waan cimaa tokko maaliif hin hojjettanii? Darba'u. Barri hin darbaa. Sinis hin dabartu. Aangoon hin darbaa. Mootummaan hin darbaa. Kan iddoottaaf Waaqayyo qofa. Rabbi tokkicha qofadha. Hin dhiistanii deemtu. Maaliif waan fokkisaa akkasii kana gootu? Kanuma isin gaafadhee xumuruudhaa fi dhumarratti gaandaawwattu tokko yeroon waan akkasii kana ishuu kana fudhee ba'u I hope dhaloota barsiisaan jira, dhaloota qaraan jira, egereetti dhaloota waa kijiba hin beekne waan dhugaa hojjetu dhugaa irratti hojjetu qofan uumuu barbaada, hojii dammaqinsaan hojjechuu barbaada. Daqiiqaa muraasa booda immoo akkuman buna koo koovidiidhaaf karaan gadi ba'ee dhuguu hin qabu malee akkuma buna koo dhugee gadi ba'eeni hojii ajaa'ibsiisaa tokkoon isinii qabadhee dhufaa. Hojiin ajaa'ibsiisaan isinii qabadhee dhufu kuni nama achi keessaa hooggansa olaanaarra kan jiru biyya koo kana keessatti immoo abbaa qabeenyaa ta'ee nama miliyoona 3 oliin doolara Ameerikaa miliyoona 3 oliin manaa fi iddoo bashannanaa bitatee onnesin dha'uuf miti dhaga'uudha. Naannoo mana isaatii dhaqnee hubannee suuraa fudhannee taajabbiin suuraa helikoophtarii isaatiin fuudhee isinii dhiyeessuudhaaf jedhaa. Daqiiqaa muraasa booda isaan kana xiyyeeffannoon obbo isaan kana wajjiniin deebineetu wal argina. Maal akka isaan asii qaban? Maaliif kaayyoon sun maayin? Dafqi maallaqa kanaa eessaadha? Sin jalaa fixuufanii? Haa ta'u walitti deebi'u wayyuu walitti deebinaa nagaatti naa turaa. I hope daqiiqaa muraasa booda koovidii kana dhaqee mataa miila ishee walitti dha'ee naqee buna koo godheetan ija koo babaaseetanii waa'ee wantatti biyya kana jirtu sananii iskiriinii koorra fidee sin daawwachiisa. Waan bilxiginnaan gootu. Waan bilxiginnaan itti jiranii tokko tokkoon isin argisiisa. Tokko tokkoon ulfaadha. Fayyaa ta'aa ODM wajjiniin jabaadha. Media haqaa media